harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnaa waa beekote. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Mootummaan marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiirra jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Humnoonni mootummaa miseensotaa fi deeggartoota Sinoodosii Oromiyaa hidhaa jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Aroolimmuutti humnoonni mootummaa qabeenya uummataa gubanii mancaasuu fi saamaa jiraachuun himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Mootummaan marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiirra jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis xumura walgahii koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa irratti miidiyaa mootummaa federaalaa kan ta'e EBC irratti akka himanitti mootummaan marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidhaa jiranii jiru. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti mariin nagaa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture. waliigaltee malee xumuramuun isaa ni yaadatama. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mariin nagaa jalqabe karaatti dhaabbate fedhii yookaan gaaffii heera maleessa ta'e dhiyaateen akka addaan cite simanii jiru. Obbo Shimallis gaaffii heera qabeessa hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesse tokko lamaan ibsuu baatanis gaaffii heeraan ala dhiyeessan dhiisuun akkaataa heera biyyattiitiin karaa nagaa akka qabaatan waamicha goona jechuunis dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma marii nagaa marsaa sadaffaa adeemsifamuu danda'a jedhamu ilaalchisee hanga ammaatti wanta jedheen qabu. Marii marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti taa'ame irratti walhubannaa gaariin jiraatullee waliigaltee malee xumuramee jira. Marii marsaa lammaffaa kan Daar es Salaamitti geggeeffamaa ture waliigalteen xumurame jechuun hedduu abdatamaa turus osoo hin milkaa'in hafuun isaanii yaadatama. Ergasiis mootummaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo qabxii irratti waldhaban karaa iftoomina qabuun ibsuu baatanis fedhii fi dantaa dhugoomuu hin dandeenye qabaatanii dhiyaachuutu maricha danqe jechuun tokkoon waliin isaaniitti quba qabaa turaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii marsaa sadaffaa akka jiraatuuf waamicha dhiyeessus jechoota marii gufachiisan dubbatee jira. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti marsaa jalqabaan taasifame irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu jallisuun shanee jedhee akka hin waamne waliigalamee tureera. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu maqaa shanee jedhu fayyadamuu isaa itti fufuun gamanumaan marii araaraa marsaa sadaffaa gufachiisuuf danqaa ka'aa waan jiru fakkaata. Mariin marsaa lammaffaa kanaan dura gufate fedha araaraa dhabuun mootummaatiin akka ta'e qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa dubbataa turaniiru. Waggoota shanan darbaniif shanee jechaa kan turan obbo Taayyee Dandaas gocha mootummaan marii araaraa gufachiisuuf raawwate qeequun karchallee buun isaanii ni yaadatama. Humnoonni mootummaa miseensotaa fi deeggartoota Sinoodosii Oromiyaa hidhaa jiraachuu maddeen himan. Magaalaa Naqamteetti miseensonnii fi deeggartoonni Sinoodosii erga hidhamanii baatii tokko wal gaaniiru jechuun maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Hundeeffamuu Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hordofee mufii Sinoodosii duraatiin hordoftoonnii fi deeggartoonni Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hidhamaa turan ammallee akka haaraatti hidhamaa jirus jedhamee jira. Humnoonni mootummaa namoota kanneen ergama waraana bilisummaa Oromoo qabdu qabata jedhuun hidhaa fi himataa jira jechuunis maddi keenya nuuf hoomsaniiru. Haaluma kanaanis luba Abaatee, luba Wandimmoo, adde Ayyaantuu, obbo Addisuu, dargaggoo Zakkaariyaas kanneen jedhaman magaalaa Naqamtee keessaa qabamuun yeroo ammaa mana hidhaa jaatoo fi waajjira poolisii ganda duwwaa torbaatti argamus jedhamee jira. Namoonni kunneen hundeeffamuu Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kaasanii warra hidhaman ta'uu maddeen keenya dabaluun nuuf ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun kanneen biroon immoo hundeeffamuu Sinoodosii Oromiyaa fi muudama abbootii waggaa tokkoffaa teessoo Abbaa Phexros booda hidhamaniiru. Abbaa Gabriel, Abbaa Barsuma, Abbaa Iyyaasuu, Oloksee Immaa Waawush jedhamtu dabalatee dargaggoonni afur kan waliin jiran kutaa magaalaa Shaggar Buraayyuutti hidhamanii jirus jedhameera. Mana murtiitti dhiyaatanii himanni isaanis isin ergamtoota waraana bilisummaa Oromooti kan jedhuun himatamanii beellamni torbee lamaa irratti qabamee jiraachuu kan himan maddeen poolisiin ammallee namoota biroo qabuuf barbaadaa jiraachuu maddeen keenya nuuf ifoomsaniiru. Namoota magaalaa Naqamtee mana hidhaa jaatoo fi waajjira poolisii ganda duwwaa torbaa jiran manni murtii bilisa jedhee gara isaan lakkifnaan bakka buutonni Sinoodosii Itoophiyaa achi jiran akka isaan hin baaneef dhowwisiisanii jirus jedhamee jira. Caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa garaa fi garaacha isaanii qofa jaallatan seenaa badiisaa biyyattii keessatti ta'ee hin beekne raawwachuun dhaloota boriif jibba galaasaa jiru. Caasaaleen kunneen garee mankaraarsaa Amaaraarraa maallaqa fudhachuun abbootii fi deeggartoota Sinoodosii Oromiyaa dararaa jiru.
godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu fi Limmuutti humnootiin mootummaa qabeenya uummataa gubuu fi mancaasaa jiraachuun himame. Torban kana keessa aanaa Haroo Limmuu ganda Shonkoraa iddoo addaa Dabaqqaa jedhamutti manneen uummataa fi qabeenya gubuun yoo barbadeessan kaan immoo saamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Humnoonni mootummaa kallattiiwwan aanaa Haroo Limmuu fi magaalaa Angarguutee ganda tokko jedhamuun torbanoota dura nutti seenanii nu saaman jechuun jiraattonni himaniiru. Humnoonni mootummaa kun manneen jireenya uummataa fi qabeenya kan akka mana kuusaa midhaanii gubanii barbadeessuunis himameera. Aanaa Haroo Limmuu ganda Shonkoraa bakka Dabaqqaa jedhamu keessatti gochi mana uummataa gubuu fi midhaan saamuu kun ammallee itti fufee jiraachuus jiraattonni himaniiru. Akkasumas midhaan hin calleeffamin alaa yoo calleessine qixxeetti akka addaan qoonnuuf nu akeekkachiisaniiru jechuunis jiraattonni himachaa jiru. Humnoonni mootummaa kun naannichatti yeroo dheeraaf namoota nagaa ajjeesaa fi qabeenya uummataa gubanii mancaasaa turuunis ni himama. Torbanuma kana aanaa Limmuu ganda Saqqalajjee keessatti maanguddoo waggaa 60 obbo Badhaasaa Bookaa jedhaman qabeenya koomaaf gubduu fi maaliif saamtu jedhee waan gaafateef torbanuma kana keessa humnoonni mootummaa ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Uummanni midhaan qotatee bilchaate alaa sassaabbachuu dadhabu yoo sassaabbate saamamuu fi jalaa gubachuu kana bira darbees namootuma nagaa sababa malee ajjeesaa jiraachuus maddeen himaniiru. Aanaa Haroo Limmuu gandoota akka Sagiroo Guddinaa keessatti dargaggoo Ijjiguu Asaffaa akkasumas ganda Gorbaa Guddinaa keessatti dargaggoo Iddoosaa Waaggaarii torbanuma lama asitti humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattota irraa hubachuun danda'ameera. Haaluma kanaan aanicha keessatti humnoonni mootummaa dararaa ulfaataa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraattota irraa hubachuu dandeenye jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa ergama waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf Oromoo fixuu jedhu hojiirra oolchaa jiraachuus beekuun danda'amee jira. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnawwaa Beekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Niitoorkii akkasumas toora chaanaalii Gullallee Miidiyaa Niitoorkii saabskiraayib laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas gaaffii fi yaada yoo qabaattan karaa lakkoofsa teelegiraamii iskiriinii gubbaatti mul'atuutiin nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.